Asham ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu ilmaan Oromoo qaqqaalii biyya addunyaa kanarratti argamtan akkam nageenyi keessan badhaadhaa baga jiraattan isiniin jecha isinirraa baduuf koof dhiifama isinirraa hin badee guyyoota lama sadii isinirraa hin badee sababa xiqqashoo utaalloon yookaan qufaan dinfafni na qabee fi yeroo qufaan nama qabeeta haasawuun nama rakkisa osoo haasoftuu namatti fachiisaa osoo haasoftuu sagalee kana si qabuu danda'a kanaaf jedheen guyyaa lama sadii isinirraa badee namoonni naaf bilbiltanii nagaafachaa turtan wantoota tokko tokko na of kolchaa isiniin jedha har'a odeeffannoo tokko tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira odeeffannoon koo inni jalqabaa waa'ee ijoollee biyya galuu barbaadanii fi namoota biyya galaa jiraniif of eeggannoo ciccimaa mootummaan Itoophiyaa baasee fi of eeggannoo akka dhuunfatittis gochuu qaban irraa dubbachuu barbaada. Biyyoonni Arabaa xiyyaaraa biyya kamtu banee biyya kamtu hin baniin isa jedhudha. Inni biraas ni jira jechuudha. Waa'ee miidiyaa kanarratti deemamaa jirutu jira. Obbo Lammaa Magarsaa hidhamee jira kan jedhamutu jira. Inni gariin hin hidhamnedha. Isa kana hunda isaatu gargar baasneen haasofnaa. Jalqaba irratti namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan yookaan haaraa kan dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun akkasumas yaada nuti dubbannu irratti like gochuun nu jajjabeessan abdii kennaa yaada kennas hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jennaa maaliif kiyyatu keessanii waan ta'eef miidiyaan kun miidiyaa koo osoo hin taane miidiyaa hawaasa Oromooti kan sagalee Oromooti kan eenyunuu yaada ofii irratti ibsachuu danda'udha waan ta'eef. Jalqaba irratti namoota biyya alaatii galtan maal of eeggannoo nuti gochuu qabnu isa jettan irratti yeroo hedduu nagaafattanii akkasumas immoo mootummaanis waan kanarratti guyyaa kaleessaa ibsa baasee jira miidiyaa irratti argitan ta'a innis maal inni namoota biyya alaatii galuu yookaan nama biyya alaatii galan ni sakatta'amanii sakatta'amiinsa COVID-19 yookaan karoonaa san osoo hin taane sakatta'insa isa biraati isa siyaasa wantoota adda addaa shiroota adda addaa mootummaan ka hin beeytanii akkuma biyya keessatti namoota siyaasaa hidhuu barbaadutti namoota biyya biraatti illee akkasumas callisee kan keessummeessu hin ta'u akka ta'e dubbatee jira akka hin taane jechuudha. Namoonni hedduu waa'ee COVID irraallee na gaafattanii beekamaadha biyya Itoophiyaatti yoo galtan guyyaa 14 kwaarantaayinii turtanii kwaarantaayinii jechuun iddoo turtii san ni turtanii kuni eenyumaafiyyuu kan bira dabarfamuu miti kuni kan mootummaallee komatanii miti mootummaanis dirqama isaa bahuu qaba kuni maaliif dhibeedha waan ta'eef dhibee irratti saafaxaan hin jiru guyyaa 14 hin teessanii baajanni kan mootummaatiin namoonni mootuu diyaaspoora taata yoo jiraattan immoo sun hin baajanni keessanuma akka fedha keetitti guyyaa 14 hin turta jechuudha. Inni bira maal inni of eeggannoo maal gochuu qabnaa maali mootummaan immoo waan haaraa fide jechuu dandeessan eeyyee waan haaraa fide waan baay'ee nama rakkisuus miti waa'ee moobaayilii dhuma keessanirraa mootummaan gaafa dubbatu jiru har'arraa ka'ee du'aa caalutti asirra jalqabee waa'ee namoota biyya alaa jiranii kanarra deddeebi'ee dubbataa akkamiin akka dubbate hin beeytanii namoota biyya alaa jiranis seera ni kabachiifnaa jedhan gaafa namoota biyya alaa jiru seera kabachiifnaa jedhan biyya alaa sanitti si hiisifnaa yookaan si ajjeesifnaa miti dubbiin isin haa galu namni kamiyyuu biyya abbaa isaatti galuun hin oolu dirqama abbaan fedheeyyuu biyyatti guyyaa tokko numa gala gaafa galu garuu calliseetuma akkuma horii waliin galchuun akka duraanii calliseetuma galtedhee boolema abbaan keessi fudhate siin hin galu sakatta'iinsa hedduutu jira shaanxaa keetirraa jalqabee shaanxaan kee ni sakatta'ama sirriitti fattashamaa wanti fattashamuuf maaliif wantoota akka alaabaa abaa'oo wantoota jibbiinsa shurraabii adda addaa shurraabii gootota Oromoo wantoota akkanaa alaabaa lummuxxii wantoota akkanaa kana shaanxaa kee keessatti argame jechuun ati akka duraanii bilisaan abbaa haadha kiyya bira gala jettee hin abjaa'in irraa of eegi hin galatinii waan akkanaa waanuma siyaasa ilaallatu tokkocha shaanxaa kee keessatti argame taanaan ati nama biyya alaatti teessee mootummatti duulaa turte siin jedhanii mana hidhaatii hin baattu. Laal kuni soba yoo jettan deematiniin
peejii mootummaa qondaaltota mootummaa jala laala. Qondaala kan akka Taayyee fa'a Abiyyis ta'e abbaan fedhe jala deematiin dubbisa. Biyya alaa ta'ee namoota waan akkanaatiin galan adabbii culluqaan boolee keessatti irratti fudhatan. Inni biraa moobaayilii keeti. Moobaayiliin keen fatashama. Moobaayiliin keen fatashama gaafan jedhu maal inni wantoota ati biyya alaa ta'ettee hojjetutu turte. Meediyaa kanarratti fakkeenyaaf nama odoo biyya gale yuutuubii kiyya kana diileetii godhe gala gaafa achitti galu paaswoordii faatti naqadha malee akkatti qabadhee hin galu. Waan mootummaa kana qeequ tokko tokkollee waan keessaa qabuuf jechuudha. So mootummaan feesbuuka kee hin fattashe. Tiwiitara kee, Instagiraama kee, laayinii kee waa hunda kee fattashu malee os hin galchu. Fattashaa kana keessatti faallaa mootummaa yoo akka tasaa irratti argame rakkoo guddaadha jechuudha. Ati nama biyya ormaa teettee biyya diidee jedhamta. Waa tokko ragaa addaas hin barbaachisu moobaayiliin kee ragaa sitti ba'ee jechuudha. So maal gochuudha qabdan? Facebook illee, YouTube illee wantoota adda addaa suuraalee adda addaa maal gochuu qabdanii? YouTubein kee yoo nama YouTube fayyadamu taate malee rakkina hin qabu. Facebook dha murteessan laal. Facebook fi sagalee waraabbii adda addaa kan WhatsApp imo adda addaa. So maal gochuu qabda? Facebook kan kee log out gootee password fi email sammuu keessatti qabattee yookaan waraqaa irratti qabattee gaafa maatii kee bira deette itti deebitee seenuu barbaachisaadha. Yoo ati akkasumatti callistee seente immoo rakkoodhaaf si saaxilaa jechuudha. Mootummaan immoo waan jedharraa akka duuba deebi'aa hin jirre ragaadhaan arguutti jira. Mootummaa namaa na'uu miti. Osoo mootummaa namaa na'u taate obbolammaan Magarsaa aangoo irraa galalfamu. Mootummaan kan namaa na'uu miti. Obboleessan beeku mootummaa Itoophiyaa, firan beeku, abbaan beeku badaa waan ofii jedhe san malee waan namni jedhe isatti mul'atu jechuudha. Sinii gala. So kanaaf abbatu of maraa jechuudha. Of maraa. Of eegaa. Shaanxaa keessan sirritti, waa hunda keessan sirritti sammuu keessan qopheessitanii qabsoollee yoo barbaaddan sammuu keessan keessatti qabattanii galtanii qabsoo keessanitti fufuu hin dandeessan. Qabsoon keessan garuu za'ifa ta'uu hin qabu laal. Beelabbaa sanna godhaa aanaatu jira. Afaan tokko dubbannaa biyya tokko keessa jirra waan akkasii hin jiru. Sun duraan hafe mootummaan dimokiraasii hin jiru Itoophiyaa keessa. So akkasitti gama biyya keessanitti akka imaltan hunda keessanuu kabajaan isin gaafadha. Xiyyaarri biyya hundarraa banamee jira. Biyya hundarraa banamee jira. Rakkoon baasii yoo jiraate malee addunyaan imala guututti gadhiiftee jirti. Hin jiru dhibee koronaa badee jira addunyaarraa. Qorichas argata. Fiigala qorichas argatee jira dhibeen. Hin jiru badeera addunyaa kanarraa wanni amma wal burjaajessaniif tokkollee hin jiru. Isiniin galee. Fakkeenyaaf biyya Yoonnoo keessatti maali Putin namicha maqaan mootummaan Puutisaa dheennusa achi keessatti dhibeen qoricha argatee qoricha kennuun eegalamee jira. Yoon akkana jedhu immoo deemaa koronaan of qabaa miti. Of eeggannoon keessan akkuma jirutti gootanii garuu mootuu dhibeen akka duraanii sana ammeenyan hin jiru sodaachisaa miti baay'ee gadi bu'ee jira. Biyyoota tokko tokko badeeyyuu jira. So kanaaf jettanii wanni cinqamtan tokko hin jiru. Xiyyaarri banamee jira. Imalan barbaaddan taanaan gala. Imbaasii sirriitti jala deemuu isin barbaachisa. Yoo gara mana madaamin taate madaamisiniif geessiti kun rakkoo hin qabu. Kanaaf waan baay'ee si yaachisuu miti. Uggurriin garuu guutuutti ka'e. Xiqqoo ammallee hanqina jiru. Hanqina xiyyaarota Itoophiyaati. Akkuma isinitti himma dura xiyyaarri Itoophiyaa gara booyingii adda addaatti jijjiiramee kaargoo ta'ee meeshaa fe'ee jira. Kanaaf yoo hanqinni isin mudate malee wanti uggurrii jedhamu sun ka'ee jira hin jiru. Galuu barbaannan gara biyya abbaa keessatti gali. Baajaajii bitadhu yookaan makiinaa bitadhu. Kana fakkaataa turtiin arraabisii wajjin qabu Reedii Adam TV namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuu akkasuma like gochuudhaan immoo jajjabeessaa. Namoonni dislike gootan nama muraasa garuu mootu isinirra laalu mirga dhuma keessanii garuu like tu jajjabeessaa.
sagantaan keenya hanga dhumaatti yoo hordofame akka waan gaarii isiniif dabarsinu tokko abdii qabna. Har'aaf yaa'u akkuma jiru isinitti himuufin dhufe ajandaan kiyyas baay'ee bal'aadha miti. Nagaan naa tura, guyyaa biraa walitti deebina. Namoonni na barbaadan lakkoofsa kiyya abaawootii kiyya jala seentanii akkasumas weebsaayitoota kiyya abaawootii kiyya jala seentanii na qunnamuu dandeessan kallattiidhaan abaawootii yuutuubii kiyya jala seenaa jechuudha. Fayyaa naa ta'a, isin jaaladha, isin kabaja ilmaan Oromoo. Nagaatti.